Addunyaa daawwatee sanyii gaarii si argatee Maariyaam si jaallatti fufee fayyisaan karaa kee dhufee. Addunyaa daawwatee sanyii gaarii si argatee Maariyaam si jaallatti fufee fayyisaan karaa kee dhufee. Keessa filamtee uumaa kee garaatti baatte ayyaan qabeetti siin jedha namoota keessaa tokkodha. Waaqayyo addunyaa daawwatee sanyii gaarii si argatee Maariyaam si jaallatti fufee fayyisaan karaa kee dhufee. Waaqummaa baattee suuraa feenet kan ulfaate sirraa namatee haadha koo qorichi abdii lubbuu koo. Waaqayyo addunyaa daawwatee sanyii gaarii si argatee Maariyaam si jaallatti fufee fayyisaan karaa kee dhufee. Waan gaarii baasee abbayaa gosi faarse ayyaanaani maal fidakee haadha gooftaa koo ta'ee. Waaqayyo addunyaa daawwatee sanyii gaarii si argatee Maariyaam si jaallatti fufee fayyisaan karaa kee dhufee. Fannoo jalaadhatii haadha akkanaaf taatu giifti ilmi kee sinaaf kenneera ani soo harkaa fudheera. Waaqayyo addunyaa daawwatee sanyii gaarii si argatee Maariyaam si jaallatti fufee fayyisaan karaa kee dhufee. Addunyaa daawwatee sanyii gaarii si argatee Maariyaam si jaallatti fufee fayyisaan karaa kee dhufee. Karaa kee dhufee Yesuus karaa kee dhufee Kiristoos karaa kee dhufee Maariyaam si jaallatti fufee.